اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعوتو تافي وردفتو تاون دقي سنو بكم جرتن تنغيني خي اسم برنا فاغو سنو ان شاء الله تعالى ارلي نما برا قبلتين دفه نما برا خنا واهي امنتي اسان الراهين غافدا امنتي اساني خيستي جيسس كرايست يسوس عليه السلام المربيتي جانيتي عدن بكا غري غري تيمو غرتي ربين آب ولد منفس قدوس الأب والابن والروح المقدس أكنا جانيتي إسايادا ما إن شاء الله تعالى إسان خناس نقافنا وان إسان نودي بسان ترتيبا قافنا جيجو أستنا ملاماتو نو أركما توكو عربا توكو موغرتي دوج. Are you from Germany, yeah? Yes. And you? I'm from German and half Portuguese. Yeah, mix. Yeah, mix. Okay. Jarri lamaan as jiru kun tokko Jarman qulqulluudha, tokko immoo gartee haa qulqulluudha. Gaafii tana yoonii fi deebisee ni kannamaa fi jechuu gaafiin. Okay. Ishaa baay'ina fakkaage. Tole, gaafii takkaan siif qaba. Yoo gaafii tana kan deebiftu tahe yuuroo 500 argatta ana bira. Tuni gaafii takkaffaati. Tunilleen akkasumatti gaafii lammaffaati. Walumaa galattuu gaafii lama naf fakkaatti waneen si gaafachuu deemu. Dubbisuu dandeessaa gaafiileen tana afaan Jarmanii moo afaan Jarmaniin? Iyyesuusan takkaa rabbiifiin hin jenne eeysaa fiddan. Lakki tana dubbisi ta duraatan. Iyyesuus rabbi jettee ni yaadda ati? Lakki rabbi jee yaadu. Ingiliffaanin dubbisa moo doochi? Wama barbaaddeenuu dubbisi. Iyyesuus ilma rabbiiti. Wanni inni karaa dachii tanaa dhufeef karaa gaarii nu barsiisuu fi karaa rabbiin jaalatu irratti nu qajeelchuudhaaf dhufe. Innummaa nu kennaa rabbiiti. Karaa qaceelloo jechuu wanni inni dhufeef karaa gaarii nu barsiisuu akka nuti badiin daleynee akka nuti hin ajjeefnee akka nuti waan fofokkottuu hundarraa fagaannu tanaaf karaa dachii dhufe Iyyesuus. Tanallee dubbisi. Iyyesuus takka rabbi ani fiin hin jenne isin jecha kana eeysaa fiddan. Akkana yaadutti Iyyesuus macaafa qulqulluu keessatti ilma rabbiiti. Wanni inni dhufeefis karaa gaarii nu garsiisuudhaaf dhufe, karaa rabbitti nu qajeelchu nu garsiisuuf dhufe, karaa jannataa nu garsiisuuf dhufe. Isin maaliif jettan rabbiin sadihi abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu. Ati kanatti ni amantaa? Ni namana. Hayyeme addanaa babaasii ifanaa godhi. Hafuura qulqulluudha jechuun hin beeku afaan Ingiliffaatiin waan hin jeesii ibsu waan takka taatiif keessa yaadde jechuudha. Isaan sadii jenne garuu immoo hafuura qulqulluu jechuun rabbii ilma hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu jechuun tokko ta'an jechuu. Walinni tokkoomanii miti. Lakki rabbiin tokkichuma. Garuu hafuura qulqulluu ruuhee qulqulluu jechuudha. Hafuura qulqulluu ruuhee qulqulluu ni beeka. Garuu ruuhee qulqulluudha jechuun hoggaanii feeti waan takka jechuu barbaaddee ibsachuu barbaaddee waan rabbiin si afaan kaa'u jechuu. Jecha rabbiin si afaan kaa'u jechuu ruuhee qulqulluu jechuun. Wanni jechuu fedhe sii galee In your mouth, like what? afaan Like, sikaaya. Afaan you sikaaya say jechuun maal words, jechuu? but Waan takka you- taate sammuu keessa jechuu feete taa afaaniin jechuu hin dandeenye jechuu. Rabbiin rabbuma. Isaatu waa hundaa olii. Isaatu addunyaa tanaas uumee. Kottu as siqi. Sagaleetu kaamerarraan irraa fagaate. Hayyee itti fufi. Rabbiin tokkichuma. Isaatu addunyaas uumee caalama kana hunda uumee waa hunda isaatu harkaa qaba. Rabbiin saniif rabbii tokkicha tahe.
haala kanaan sadeenuu tokko tahan jechuu. Garuu immoo Iyesus macaafa qulqulluu keessatti takkaa ani rabbi ofiin je'ee hin beeku akkamitti sadeen kun tokko tahuu danda'an, akkamitti sadii tokko tahuu danda'ame. Iyesus macaafa qulqulluu keessatti je'eeti jira. Macaafa qulqulluu kam macaafa qulqulluu keessatti fuula kam irratti je'ee jira. Ani hin beeku ka afaan Jarmanitti jijjiirame keessatti kana ja'a, ka afaan biraa ammoo ani hin beeku. Iyesus akki je'etti rabbiin rabbuma tokkichaa hafuura qulqulluunis akkasumatti anammoo ilma isaatii wanni inni dhufeef karaa jannataa karaa gaarii isin agarsiisuufi ja'a. Haala kanaan sadeen tokko ta'an jechuu. Macaafa qulqulluu keessatti akkana jee dubbata rabbiin. Rabbiin tokkichi niis hin rafu, niis hin dhalatu, garuu immoo Jiisas ni dhalate. Akkamiin ilaaltatan? Sadeenuu rabbumarraahi, ruuheen qulqulluunis rabbirraahi, nutis rabbirraahi. Akkasi jechuudha. Laal rabbiin hin dhalatu eega jenne bar Jiisas ni dhalate hin agartu. Achumaanuu akkaanan Jiisasitti amanu ni beektaa? Hay, Jiisas ni amantaa? Ni amana. Nutiif akka muslimtootaatitti Jiisas nabiyyii keenya, nabiyyii rabbi biraanuu dhufe. Rabbii tokkichaatu nuu erge ittiin amanaa jechuun. Waan inni jees ni hordofa. Kitaaba keenya keessatti namni tokko yoonii fi Jiisasitti hin amanne islaama guutuu inuma hin tahuuhu. Akkasumatti illee Iyesus akkana ja'a. Nuti rabbii tokko qabnaa ja'a. Nuti musliimni akkasumatti rabbii tokkotti amanna. Kiristaanni immoo rabbii hafuura qulqulluu ilma je'eeti amana. Garuu immoo Iyesus kitaabuma keessatti akki jedhu anaa miti abbaa kiyya tokkicha gabbaraa ja'a. Isin sadii jettan akkam jette tanarraa? Ani waan inni akkas jeenetti fakkaatu. Laalaalaa kunoo dubbisuu dandeessa si dura jira. Isaatu jee ani afaan kanaan dubbisuu hin danda'u. Laal. Hoggaaniif rabbi jennu rabbi jechuun hundaa olii, ruuhee qulqulluu jechuunis ruuhuma qulqulluudha. Yoo haala kanatti ilaalle sadeenuu takka hin ta'an jechuu adda adda ta'anii. Iyesus ammoo wanni nutti dhufee fi akka nuti hamtuu hin daleene, akka nuti farshoon dhuyne wanni ati itti feete Iyesus karaa gaaritti nu qajeelchuudhaaf dhufee jechuu barbaaddeeti. Garuu immoo akkamitti sadeen tokko ta'uu danda'an? Beeynen. Guutumatti gaafii tana namni deebisuu hin jiru. Rabbii macaafa qulqulluu keessatti akkan dhalatin akkan dhaliniis himeeti jira. Nuti fakkeenyaaf ni fuuna, hoggaa fuune ni dhallaa, ilmoon nu jidduu dhufaa. Rabbiin akka keenyaa kanaa miti jechuudha. Bar nutis murna tokko kan rabbi irraa tahee rabbiin qalbii teenya keessa jira, waan nuti goonu ni beekaa, waa hundaa'u jechuudha. Wanni inni gartee Iyesus ergateefis akka gartee Iyesus karaa gaariin nu qajeelchuu fi nutis waan murna isarraa taane takkaaf jecha. Garuu rabbi macaafa qulqulluu keessatti wanni na fakkaataa hin jirtu je'e. Wanni rabbi fakkaataa takka hin jirtu. Duboo nuti akkamitti rabbirraahi ifiin jechuu dandeenya? Akkas jechuun gaafuma daa'ima dhalannurraa taane nuti ilma namaatiimi. Nuti ilma namaati. Rabbiin rabbi. Rabbiin rabbi. Duba akkamitti nuti murna rabbii tokkorraa tahuu dandeenya? Akkamitti fakkeenya akkasii rabbiif godhuu dandeenya? Nuti ilma namaatiimi. Hin dandeenyu jechuu. Tanaaf rabbiin dubbatee wanni anatti fakkaataa takka hin jirtu jee. Rabbiin footoodhaas hin qabu. Rabbiin footoo hin qabu. Wannummaan rabbi fakkaataa takka hin jirtu. Ija akka teenyaa qaba. Mataa akka keenyaa qaba jechuudha miti hoggaan rabbi irraa dhufne siin jiru. Garuu rabbiin akka keenyaatti hin nyaatu, hin dhuguu, hin rafuu. Waan nuti itti haajamnu takkatti hin haajamu jechuu addunyaa tanarratti. Inni tokkicha uumaatti hin haajamne. Addunyaa tanarra jirraarra
Garuu immoo guyyaa tokko du'uun keenya hafan qabu. Hoggaa duune bakka nuti dheynu hin beeknu. Jahannam dheyna moo jannata dheynaas hin beeknu. Egaa akkas taate karaa qaceelloon barbaaduun sirra jirti. Karaa qaceelloodhaa karaa gaarii barbaaduun sirra jira. Amantiidha jechuun ta'ati barattee qalbii teetiin irra geesse. Yoon ifatti irra hin geenye fakkeenyaaf namni sii hime guyyaa boruu hoggaa rabbi dura dheeyxee ifiif sammuu teetiin irra hin geenye jechuudha. Tanaaf osoo addunyaa irra jirtuu irra gahuu qabda. Maaliif hin angartee macaafa qulqulluu kana jala deema? Waan warri keenya na barsiisaniif immoo waan inni ifi sammuuti yaarra dhaqqabeef immoo maaliif akka jala deemtu ati dubbiftee irratti dhaqqabuun dirqama keeti jechuudha. Yoo kanan taane akka gartee namaa horii qabee deemuun taata. Si galee dubbisuun sirra jira. Kitaaba kiristaanaa qofaa miti. Hin dhiisin kaanis dubbisi. Hundaas qabi. Barbaadi. Amantii tamtu amantii dhugaatii ati ifiif irra gayi. Fakkeenyaaf amma irra guddaan namaa akkuma mateetti kanatti ni deeman kiristaana macaafa isaaniirraa humaan beekan hin dubbisan waan gartee abbootiin isaanii kiristaana taate qofaaf kiristaana tahan. Tanaaf wanni inni nan sii dhaamu kiristaanummaa jechuun islaamummaa jechuun amantuma feeteewu jechuun yoo ati sammuu teetiin irratti dhaqqabde malee amantii siif hin taatu. Anamma islaamummaa fakkeenyaaf osoo ifi barachuu baadhee ifi barbaadee argachuu baadhee akkuma gartee namoota namaan si himu jiruu kanaan ta'a. Tanaaf hanga addunyaa irra jirru osoo addunyaa tanarraa hin deemne kheyrii walii yaaduu atilleen ammarraa jalqabdee macaafa qulqulluu gaqqabdee laaltee amantii tamtu dhugaadhaa hundaa'uu deemtee dhageeffattee if dhaqqabuun lubbuu teetii sirra jirte jechuudha. Nama tokko irra hin jirtu. Yoo ati har'a if hin dhaqqabin namni si dhaqqabu hin jiru kanuma teessee wanni si dhufaan jiru dubbisuu qabda jechuudha. Gamanaas deemtee gamasiis deemtee amantii tamtu dhugaadhaa barbaaduu qabda. Addunyaan dhuma geessee jirti. Waan gartee namni sammuu teenya keessa naqeen deemuu hin qabnu. Amantii dhugaadhaa barbaaduu qabna. Tana wanni inni sii dhaamu sammuu teetiin irra dhaqqabuu qabda. Ati. Deemee barbaadee dubbisuun qaba dhugaa keeti. Akkana fakkeenyaaf amma rabbiin bakka sadi qoodamaa ja'anii hoggaaniifis sitti himan ati fudhattee deemuun qabdu. Sammuu teetiin gaqqabdee ilaaluu qabda. Keessa deemtee ilaaluu qabda. Yoo ati keessa deemtee hin laalle namni laale san ifiif laale malee siif hin laalle jechuudha. Siifii miti. Ati anaafii miti. An siifii miti. Addunyaa tana sammuu teenyaan xinxallee amantii tam akka qabachuu qabnu tam akka dhugaa taate jala deemuu qabnaa jechuudha. Tana wanneen sii dhaamu akka obbolummaatti. Ammoo amantii kiristaanaa keessatti rabbiin bakka sadi qoodamaa wanni jedhamu tun inuma abadan hin jirtu. Abbaan fedhees sii deebisuuf hin taa'u. Abadan abbaa feete gaafadhu siif hin deebisan. Rabbiin bakka sadi qoodamaa abbaa ilmaa fi ruuhee qulqulluu wanni jedhan guutumaan guututti hin jirtu jechuudha. Tanaaf rabbiin bakka sadii qoodamu hin jiru. Rabbiin tokkicha kana ati barbaadee arkachuu qaba. Yoo ati barbaaddeen arkanne arra guyyaa boruu ka barbaadee arkatee fi ati tokkoon taatan jechuudha. Sii galee tanaaf akka uummata kaanii taatee waan gartee abbootiin itti neeyxee fudhattee deemuun sirra hin jiru jechuudha. You answer me or not? Of the question? Yeah. God is only God and not the Holy Spirit and not the Son. Another Holy Spirit and then another Son. Yeah. God is only one God. Yeah. There is no part of God. At the first time you say we are part of God. They are part of God. And now I say God is only God and not the Holy Spirit and not the Son.
You have to read it again.